السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تفيداوتو توردفتو تا فاميلي أورو تيوب ويلكام الشمار قفوني hundi keessanuu alaaf biyya keessaa xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne hundumti keessanuu nageenyi kiyya qilleensarra isin qaqqabu isinin jedha. Hordoftoota kiyya warroonni jalqabarraa hanga ammaa na hordoftanii subscribe like share ni gootan na jajjabeessitanii komentii bareeda yaada gaarii naaf barreessitan hedduu keessan galatooma galan keessan dachaa haa ta'u harka fayyaa argadha bakka yaaddan muraada gaa isinin jedha. Hordoftoota kiyya warroonni haaraa tatanillee welcome baga gama YouTube channel kiyya nagayaan dhuftanii isin simadhee jira isinin jedha. Hordoftoota kiyya baga dhuftanii gama YouTube channel kiyya dabalamu maatii naaf ta'a subscribe like share godha. Warroonni durallee like share gochuun dagatina akkuma irra seentanii yoo viidiyoon keessanitti tole isinin jedha. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya irraa kan qabadhee dhufee waa'ee Kairuuti. Kairuu namni hin beekne hin jiru. Miidiyaa kanarratti yeroo hedduu ilma ofii wajjin dugda baattee dalagaa turte akkasuma bu'aa bahii hedduu argitee jechuudha. Alhamdulillahi amma galtee jirti. Baga nagaan galtee Kairishaa intala Arsii baga nagaan biyya abbaa keetii galtee. Waaw maashaallah baga nagaan galtee biyya ofii wanni namaa ga'u hin jiru. Namattis tolus toluu baatus biyya ofii wanni namaa ga'u hin jiru. Baga nagaan galtee habiibtii baga biyya abbaa keetii galtee. Egaa viidiyoo yuutuubiin kiyya moonitaayizii waan hin ga'inii fi waa'ee viidiyoo laayivii isiitirraa dubbachuu barbaade baga nagaan galtee tokkoffarratti anka jedhu baga nagaan galtee. Lammaffaa miidiyaa kanarratti laayivii irratti seenanii waan hedduu dubbatamaa jira jechuudha. Akka abbaa manaa ishiisan Kairishaan akkuma beekamu Suudi Arabiyaa keessa turte amma gara biyyaa galteetiniin jirti jechuudha. Suudiirraa gara Itoophiyaa galteetiniin jirti. Dura biyya namaa keessatti rakkachaa turte amma alhamdulillahi gara biyyaa galtee jirti. Baga gammaddee baga nagaan biyyatti galtee. Waa'ee isiitirraa dubbachuu barbaade dhimma namaa wanni nama galchollee hin jiru garuu akka isiin miidiyaa kanarratti booyaa turte akka abbaan manaa ishii qaama ishii miidiyaa irra baasee ishii salphisee ishii boochisaa turedha jechuudha. Sila akka isaati qaata isiin waan taate dubartoota baay'eetu sababa kanaan lubbuu ofii baasee jechuudha. Dubartoota baay'eetu akkasuma maashaallah tabarakallah ilma ofii kadhale badheeggatee yookaan namarra gatee nama biraa badee jechuudha. Isiin samaraa obsitee guddifattee maashaallah ammallee rabbi muraada isii haa guutu. Biyya keessattillee isitti haa tolu. Biyya namaa qofaa miti biyya keessattillee isitti haa tolu wanni martu isiif haa laafu. Nama biyya ofii keessatti gammadee nagaan jiraatee tiniin dalagatee jireenya bareedaa jiraatu rabbi isii haa taasisu. Kanaafi waa hedduu isirra ga'ee jira. Namni hunduu ni beeka jechuudha. Amma kana namni hunduu miidiyaa waan fayyadamuuf waan isiin keessa turte ni beeka. Amma abbaa manaa isii kanaa walitti deebi'uu qabdi. Akka amma isii deeffachuuf barbaade ka abbarra beeku budaa jedhanii taane isiin hin beekti jechuudha. Waan isii baasu abbamatu beeka jechuudha. Oromoon yoo Oromoo ammaaytu ka abbarra beeku budaadhaa jedhanii yoo namni miidiyaa dalaguu dubbatu waan dhiisuu jecha dubbanna malee dhimmi namaa nama galchuu abbaan fedhe itti deebi'ee fedhe dhiise sun mirga isiiti jechuudha. Laayivii irratti yeroo haasa'amu argee viidiyoo yuutuubiin kiyya waan moonitaayiziin guutiniif viidiyoo isaanii san gadhiisuu hin dandeenye. Inshaallah gaafa yuutuubiin kiyya moonitaayizii guute viidiyoo waan jecha isaan haasa'aa jiran san dhugaan dhaga'uuf viidiyoo nama barbaachisa. Kanaaf ani viidiyoo waan dhageeffadheef sagalee irraa dubbataa jira jechuudha. Viidiyoo isaan laayivii irra ta'anii haasa'an abbaa manaa ishii sanii wajji walitti deebi'uu barbaaddi jechuudha. Dhugaadha namni abbaa manaa ofii wajjin wal lolullee nama jiru walitti illee deebi'uu nama jiru jechuudha. Ka itti deebi'an immoo akka qabaa jechuudha. Isiinuu ni beekti karaa isii baasuuf waan isii awwaatta'u maal akka keessa turte maal akka miidhamte maal akka taate ni beekti jechuudha. Kanaafi gochi kalee isii irratti dalagame sun hin dagatamu jechuudha. Waan miidiyaa hundarra faca'ee jechuudha. Namni boru niitiif nama barbaadu osoo namni waan fedhellee balleessee
namaaf obsee namaaf dho'isee irra namaa taree boruuf waan nama hajamuuf boruuf waan niitiif nama barbaaduuf nama qusataa jechuudha. Inni akkasitti hin qusanne jechuudha. Yeroo san hin qusanne niitiin tun waan fedhellee taatu baddus taatu gaaris taatu niitii tiyya boru niitii tiyya ta'uun isii hin hafuu jedhee osoo of duuba waa qusate yaani sodaa rabbiitiif jecha waa of duuba qusate boru niitii tiyya taatii wallolullee boru walitti araaramuun kenna hin hafuu jedhee osoo waa of duuba qusate silaarra osoo isiin hin barbaadu isatti hin deebi'u jette nu hundi kenna namni hunduu walloluu waan jiru itti deebi abbaa manaa keetii jedhaan ofi akka yaada mataa kiyyaatitti jechuudha. Akkasuma hordoftoonni hundi namoonni miidiyaa fayyadamu hundi yaada mataa isaa namoonni barreessaa komentii jalatti yaada kenna jechuudha. Namni niitomaaf boruuf nama qusatiin namni qaama namaa miidiyaarra baasee amma achi niitomaaf nama wajjin jiraachuuf yaaduun kan akka kiyyatti baay'ee ulfaataa jechuudha. Osoo niitomaaf nama barbaade kaleessuma dho'isiinuu badduu taate isii sattaree qaama isii san isiif dho'iseetiniin boru niitii tiyya taatii haga feetellee badduu haa taatu jedheetiniin osoo obsee irra taree rakkoon qofarra itti deebitullee nama kalee qaama namaa sodaa takka malee saalfii takka malee qaanii takka malee miidiyaarra nama baase akkamitti itti deebi'anii abbaa manaa godhatanii amma achi hojii jiraatanii namni kalee rabbiin hin sodaatiin har'allee rabbiin hin sodaatu. Namni hundi isaatu waan fedhen dalagaa sodaa rabbiitiif gadi of qabee nama sattara. Boru anillee rabbiin na sattara yoo har'a nama sattare boru anillee rabbiin na sattara. Badii nama tokkoo eebii nama tokkoo gadi baasee namarratti nama salphisu waan hin taane jedhee namni yeroo ammaa kabaraterra kadhagayeetu caalaa jechuudha. Namni hundi isaatu haraamallee halaalallee waan hundaa dhagayaa oolaa jechuudha. Bilbiluma keenyarraa waan hundaa wallaalun mallee qaruun mallee haraamallee halaalallee waan hunda addaan baafannaa jechuudha. Dur nama arginee bilbila fayyadamnee miidiyaa fayyadamnee waan namni itti jiru waan namni keessa oolu haraama halaala addaan hin baafannu jechuudha. Amma yeroo ammaa kana garuu haraama halaala sirriitti xiqqaa guddaan kenna namni bilbila harkaa qabu maal akka miidhaa fidu maal akka miidhaan finne maaltu akka haraama ta'e maaltu akka halaala ta'e sirriitti addaan baafnee beeynaa jechuudha. Kanaafuu habiibti khayru si caalallee hin beeynu waa'ee bultii keetii abbaa manaa keetii deebittillee dhiiftullee simatu beekaa jechuudha. Namni kalee qaama namaa nama sattarre amma achillee nama sattaruu amma achillee namni kalee niitomaa nama waakkate ilma ofii kanaayyuu ilma kiyyaa mitii diqaalaa jedhee miidiyaa irratti waan namni diinuu haga tokko namaaf dho'isu inni waan dho'isine jechuudha. Amma achi inni kuni abbaa manaa kiyya ta'a jettee an akka mataa kiyyaatitti jechuudha. Hin yaadda jedhe natti hin fakkaatu. Ati yoo yaaddellee ka abbarra beeku buda akkuma reefi jedhe san si caala hin beeynu jechuudha. Ati itti yaadi namni kun borullee kama kana caalu dalagaa jechuudha. Namni kalee rabbiin hin sodaanne arras rabbiin hin sodaatu. Kanaafi osoo waan biraa taate namni hunduu ni balleessaa inuma dogongora. Namni qaama satrii nama miidiyaarra baase homaa honni hafee hin jiru jechuudha. Amma achis irraa dalaguun isaa waan hin hafne jechuudha. Waan kalee dalageessan osoo haga feete atillee itti deebite waan kalee dalageessan dalaguun isaa waan hin oolle. Kanaaf ati itti yaadi sirriitti jecha inni har'a ati gallaan si barbaade kana osoo hin taane kalee namni kun maal na godhe borullee akkanuma na godhuuf deeme jettee sirriitti bal'istee yaaddeetini abbaa manaa keetiitti deebi'uu dandeettaa jechuudha. Nusi caalallee hin beeynu ati itti yaadi waan si hawwatta waan si ta'u waan si baasu gara abbaa manaa keetiillee hin deebi'a jettu lakkiin dalagadha jettu situ karoora baasaa jechuudha. Si caala karoora hin baafnu. Kanaafi wanni nu garaa nu nyaatu maali kalee qaama kee miidiyaarra baasee akkasii si boochisee daa'imaa wajji si hiraarsee har'a niitii tiyyaan hin deeffadhaa araara naa buusa jechuun immoo dhugallee namatti hin fakkaatu gadillee nama fudhatamu. Viidiyoon kee karraa kana. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baay'ee baay'ee